Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Ashama attam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaa. Raadiyoon Afuura Biyyaa akkuma malasheetii waan Oromoo ilaallatu kan sabaaf bu'aa buusa jettu mara isiniin ga'uudhaan Afuura Biyyaa quba sin qabsiisuudhaaf har'as qophii ishee xumurtee kunoo dhiyaatteetti. Waldaa Qorannaa Oromoo Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo Washington DC'f waldaan wargargaarsa dargaggoota Oromoo Washington DC gamtaadhaan kan qopheessan hiriirri nagaan tokko amajjii 25 bara 2013 sa'aatii 8:00 hamma sa'aatii 12 Washington DC US Department fuulduratti adeemsifamuudhaaf qophiin xumuramaa jira. Dhimma kana laalchisee akkuma isin yaadattan sagantaa keenya torbee darbee keessatti qindeessitoota hiriira nagaa kanaa keessaa tokko kan ta'an dura taa'aa waldaa qorannoo Oromoo Dr. Moosisaa Aagaa waliin maree goonee turre. Sagantaa keenya har'aa keessatti immoo bakka buutota Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo Washington DC'f bakka buutota waldaa walgargaarsa dargaggoota Oromoo Washington DC waliin maree bal'aa goona. Keessummooti keenyarraa Dr. Dastaa Yaabasaa dura taa'aa boordii Hawaasa Oromoo Washington DC, obbo Abbabaataanaa dura taa'aa waldaa walgargaarsa dargaggoota Oromoo Washington DC'f shamarree Biiftuu Maaramee miseensa waldaa walgargaarsa dargaggoota Oromoo Washington DC'ti. Muuziqaa kana booda gara maree keenyaatti seenna. Milenu chapse kharanun debisu ya bilisumma igana manifsu falmatan lakisu idami achechan milenu chapse kharanun debisu ya bilisumma igana manifsu falmatan lakisu kabrumma jalat Oromoni sasu hamma bilisumma urasiransu kabitifan tufi aches lamenu jiraj ubate bobaya ubamin debisu Agafal manna limona irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi irrenu tayyarab numosisi nuwala bomsi Dhaggeeffattoota keenya maraaf nagaan hadursu amajjii yookiin Jaanuwaarii 25 jimaata dhuftu muummichi magaalaa United States Washington DC keessatti hawaasti Oromoo Washington DC waldaan dargaggoota Oromoo Washington DC waldaan walgargaarsa dargaggoota Oromoo Washington DC waldaan qormaata Oromoo OSAN waltahuudhaan hiriira nagaa adeemsisuuf Oromoo maraaf waamicha dhiheessaa jiru. Empire Ethiopia keessatti dhiitichi mirga dhala namaa hidhaan seeraa alaa ajjechaaf
ajjeechaan daangaa darbeera. Waraanni wayyaaniin Oromoo irratti bante hidhaaf ajjeechaa irra darbee sanyii Oromoo lafarraa duguugee mancaasuuf dachee irraa buqqaaste beelaan fixaa jirti. Duula wayyaaniin karaa hundaa Oromoo irratti bante dura dhaabbachuudhaaf Oromoo Washington DC fi naannoo ishee hiriira nagaa bal'aa tokko adeemsisuuf qophaa'aa jiru. Haaluma kana akka nu mari'achiisan Dr. Dastaa Yaabasaa Durataa Boordii Hawaasa Oromoo Washington DC, Obbo Ababa Ittaanaa Durataa Waldaa Walgargaarsa Dargaggoota Oromoo Washington DC, Shamarree Biiftuu Maaramee miseensa Waldaa Walgargaarsa Dargaggoota Washington DC, sadan keessaniyyuu baga nagaan dhuftan jechaa maqaa raadiyoo Afuura Biyyaatiin nagaa keenya isiniif dhiyeessina. Ammas irra deebi'ee baga nagaan dhuftan. Gaariidha Obbo Dastaa, Dr. Dastaa isinirraan eegalaa. Hiriirri nagaa kun eessatti adeemsifamaa? Yoom adeemsifamaa? Eenyutu qindeesse? Ishi duraan dursee carraa kana nu kennuu keessanii fi galanni guddaan isiniif haa ta'u jedha. Hiriirri nagaa kun kan inni ta'u United States Department fuulduratti ta'a. Washington DC keessatti jechuudha. Qaniinsaa gaafa Jaanuwarii 25 sa'aatii 8 jalqabee hamma nuuni 12 jechuudha. Hiriira kana kan qindeesse hawaasa Oromoo Washington DC, komitee hawaasa Oromoo Washington DC fi waldaa qorannoo Oromoo OSA fi waldaa walgargaarsa dargaggoo Oromoo Washington DC. Gaariidha. Mee Obbo Ababa gara keessanittan deebi'a. Kaayyoon hiriira nagaa kana maali? Oromoof bu'aa maalii argamsiisuuf deemaa jirtu? Kanaaf qophiin keessanii hoo maal fakkaata? Galatoon Obbo Israa'el kaayyoon hiriira kanaa yeroo ammaatti hidhaa ajjeechaa roorroo gidiraa garmalee uummata keenya uummata Oromoo irratti ga'aa jiru kan walirraa hin cinne yeroo dheeraaf gaggeeffamaa jiru keessattuu matixaalee jiru balaaleffachuudhaan mormuudhaan mootummaa Ameerikaatti biyya keenya sagalee uummata keenyaa dhageessisuuf akkasumas sagalee uummata keenyaa mootummaalee addunyaatti dhageessifachuudhaaf faayidaan hiriira kanarraa argamu hedduudha. Keessattuu miidhaa gidiraa uummata keenya irraa ga'aa jiru kana mootummooti addunyaa kanarraa keessattuu mootummaan Ameerikaa gargaarsa mootummaa abbaa irree Itoophiyaatiif godhu akka dhaabu akka gargaarsa isaanii kana irra deebi'anii ilaalan gargaarsa sun godhuu jirachuudha. Taksii warra uummata taksii kaffalu fuudhanii uummatatti akka miidhamne akka hin gargaarreef gaafachuudhaaf akkasumas immoo miidhaa uummata keenyaa kana addunyaatti ol kaafnee iyyachuudhaaf uummati keenya badii tokko malee keessaa irratti mana isaa keessatti miidhaa irra ga'aa jiru kana akka sagalee isaa uummati addunyaa dhaga'uufi iyyatinu dhiyeessinee jechuudha. Haala nuyi itti qindeessaa jiru amma dargaggootis hawaasis dhaabii waldaan qorannoo Oromoos wal ta'uudhaan uummata keenya karaa adda addaa gaaffii fi sochii mirga uummata keenyaaf falmachuudhaaf hiriirsaa jirra. Kanarratti sochii adda addaa walirraa hin cinne torbanoota darbaniif gaggeessaa jira haala kanaan jiru. Gaariidha. Shamarree Biiftuu Maaramee kanarratti waan itti dabaltu qabdaa? Galatoomii Obbo Israa'el anis akkuma dura ta'an keenya Bob Ababan jedhetti baay'ee isaa ibseera. Anis waanuma dabaluun qabu garuu ittumatti itti jabeessuuf
akkuma inni jedhe egaa kaayyoonsaa dararama hacuuccaa fi mirga dhabu uummata keenya irratti gahaa jiru badii tokko malee balleessaa tokko malee Oromoodhuma ta'uu isaanii irratti lafa isaanii dhabuus ta'uu danda'a maatii isaanii irraa saddaan bahuu barattoota barumsa isaanii irraa ari'uu hacuuccaa adda addaa itti godhuu fi akka duubatti deebi'anii gochuu wanta akkasii irratti baay'achaa jira uummata keenya irratti. Kun immoo kuni dhimma keenya dhimma kootii dhimma uummata Oromootii dhimma biyyaatii. Kanaafuu kanaan sagalee keenya dhageessisuudhaaf nuti abbaa dhimmaatii nuti himachuu nurra jira. Kanaaf uummata waa'ee dhimma uummata keenya mootummaa Ameerikaaf akka warra sagalee hin qabneef sagalee taanee ibsuuf adeemaa jirra. Kaayyoon keenya kana tokkummaadhaan hawaasa qorannoo Oromoo waldaa hawaasa Oromoo fi waldaa keenya waldaa walgabbarsa dargaggoo Oromoo wajjin taanee tokkummaadhaan sagalee keenya dhageessisnaa biyyoolee adda addaatti jenneetti qophaa'aa jirra. Inni isaa kana. Gaariidha shamarree biiftuu baay'ee galatoomi. Mee Dooktar Dastaa yaada kanarratti waan itti dabaltan yoo jiraate fi qophiin hawaasa yookiin koomunitii Oromoo Waashingtan DC keessa jiru dhimma kanaaf akkami mee nutti himaa? Egaa waan dubbatamu hunduu dubbatameera. Gara caaloogaa kanan dubbachuu barbaadu hiriirri nagaa kuni kaayyoonsa maal akka inni taa'e lafa taa'eera. Garuu isammaa kana gara caaloogaa hawaasni Oromoo Waashingtan DC naannoo kan jiraatanii Maryland, Virginia keessa warra jiraatanii wanta kana hubatanii akka ka'anii fi waan cimaa hojjechaa turreerra. Inni kunis immoo egaa amma hiriirri nuti amma itti fufaati. Hiriirri nuti amma godhaa jirru kuni isa duraarraatti adda ta'ee waan mul'atuu fi isa kanas immoo adda kan godhee itti deebina gaaffii isaa fi gaaffii qabna waan kana fakkaatu mee amma qophiidhuma gochaa jirtan dhimma kanarratti hiriira dhuftu kanarratti hiriira kanaaf milkaa'umina isaatiif qophii fi hojii hawaasti isin hooggantan hojjechaa jiru duwwaa nutti himaa. Isaaf egaa gabaabinaan isaan waan dubbataniif ani yeroodhaaf jedheen gara kanatti darbee akkuma dubbatame hiriirri kun qindaa'aa sadan keenyaatiin hojjetamaa jira. Kanaaf hawaasni Oromoo Waashingtan DC komitee isaatiin karaa hundumaa hawaasni Oromoo Waashingtan DC naannoo ishee kan jiraatan Maryland, Virginia keessa kanarratti hirmaachuu akka danda'an karaa adda addaa nama bira akka ga'u gochaa jirra. Akka fakkeenyaatti naannoo keenya amantiidhaan kan qindaa'anii jiranii cherchii baay'eetu jira. Karaa sana yeroo torbee lamaadhaa ol jalqabnee himaa jirra. Namoota adda addaa hundumaa naannoo jiraatan karaa adda addaatiinis afoosha adda addaatiin qophaa'anii kan jiran jiru. Isaanis hirmaachuun akka isaan irra jiru. Nama hundumaa iddoo iddootti asaayinii goonee kanarratti akka hojjechuun isaarra jiru hojjechaa jirra. Qanii gaafasii sanatti fudhatamee ba'uu anisarra jiru dhaadannaa adda addaa qopheessaa jirra. Kanaaf egaa kana hubatee hawaasni Oromoo Waashingtan DC jiru akka qophaa'uu fi amma humni keenya danda'e hundumaa irratti hojjechaa jirra. Gaariidha. Ammas ituma isinirraati gara
jaalawwan koo warra lamaan hafanitti tun hin deebihin amajji 25 yookiin jaanuwaarii 25 guyyaa jimaataati. Guyyaan kun Oromoo biyya kana jiruuf immoo guyyaa hojiiti. Maaliif guyyaa hojii filattan? Dr. Dastaa ittuma dabaltanii kanas nu deebisuu dandeessu? Guyyaan kun kan filatamee fi egaa waa'ee hiriira kanaa kan nuti himachuutti deemnu mootummaa Ameerikaattidha. Mootummaa Ameerikaa keessa kan jiraatan dubbii kana kan ilaale biyyatti keenya kan ilaalu dabaa fi miidhaa Oromoo irratti ta'e kan ammoo kan nuti himannu namoota isaan ilaalan United States Department keessa warra jiranidha. Jaroonni kun immoo kan isaan hojjetanii gaafa dafnoo jalqabee hamma jimaataatti duwwaadha. Dhuguma wanti kun yeroo hojiin jirti namootaaf gaariidha. Garuu qanii sanatti yoo dhaqne United Departmentiin cufaa waan ta'eef lafatti iyyannu hin qabnu. Kana komiteen irratti taasa'ee kanaaf qanii gaafasii sanaa namoonni keenya abbooliin keenya obbolaan keenya baay'een isaaniiyyuu keenya isaanii dhabanii baay'ee rakkachaa jiru. Kanaaf Oromoon biyya alaa jiru immoo gaaf tokkoof ayyama gaafatee qanii gaafatee sakrifaayii gochuu qaba kan jedhuun irratti amannee namoonni qanii gaafasii sanaa ayyama fudhatanii achitti argamuu akka danda'aniif ittimnee kanarratti hundoone. Maaliif qanii gaafatii warratti himannu suni warri wajjin haasofnu suni yoo ba'anii wajjin haasofus ta'ee yoo qanii nuu qabanii akkanitti wajjin haasofnus nuu kennu ta'ee jaroota sana wajjin arguu waan qabnuufi. Gaariidha. Mee gaaffiidhuma kanarraa ittiin hin sosso'in gara shamarree biiftuutti darbaa. Biiftuu akka beektu dargaggoon Oromoo baay'eensaa biyya ambaa kan jiru kuni ni barata. Guyyaan jimaataa immoo guyyaa barnootaati. Dargaggooti kun barnoota isaanii dhiisanii akka isaan guyyaa kana hiriira ta'u irratti argaman karaa dargaggootaa maal gochaa jirtu? Akkamiiniti haala kana qindeessaa jirtu? Nuti karaa waldaa keenya karaa waldaa dargaggootaa wanti nuti gochaa jirru dhimmi isaa kaayyoon isaanii guddaanii mootummaan Ameerikaa sagalee keenya warra sagalee qabneef dubbachaa jirra nu dhagaa jennee bakka itti dubbannu mootummaa Ameerikaati. Guyyaa bakka itti nuti waajirri nuti dhannu immoo waajira State Department guyyaa sana hojjeta. Kanaafu dirqama guyyaan sun nuuf guyyaa sana guyyaa hojiidha ala wanta gochuu hin dandeenye. Ijaa ta'eef inni kun immoo hundumtuun beeka. Dargaggoonni sirriitti beeku. Beeksisa isaas dursineetu himuu jalqabne. Flaayerii adda addaa qopheessineerra bakka waldaatti waldaa churchiittis waldoolee adda addaattis flaayerii hiruutti jalqabneerra weebsaayitii waldaa keenya www.washington.gaaddisaoromoo.com kan jedhu weebsaayitii qabna. Isarrattis baasneerra Washington keessattis neetworkii Oromoo Youth kan jedhu qabna. Facebook irrattis social media adda addaa irratti achirrattis poostii gooneerra. Media adda addaa irratti poostii gooneerra akka even namoonni steetii DC fi Maryland, Virginia ala kan jiran akka dhufanii haala mijeessu bakka qubatan ta'uu danda'a. Transportationii ta'uu danda'a isaaniif kunillee akka sababaatti akka hin taane inconveniencenis akka hin uumamne isarratti qindeessuu irrattis hojjechaa jirra. Inni kun dhimma nu laallatu. We are the ones. Dhimma keenyatti immoo nutu hojjeta. Dhimma keenya irratti immoo nutu harki caalaa nurraa eegama. Mootummaan Ameerikaa kun dhimma keenya jennee hin himnu taanaan wanta nu godhu hin jiru. Kanaafuu isarratti baay'ee kaampeenii gochaa jirra. Namootatti bilbilaa jirra. Akkanitti deemaa jira qaama yoona. Gaariidha. Ammas gaaffiidhuma kanarraa tun hin deemin gara Abbabeettan Cihaa. Dargaggoo Abbaba kaka'umsi akkuma beekamu gaati. Guyyaan kun guyyaa jimaataati, guyyaa barnootaati.
Dargaggoo baay'eef immoo guyyaa hojiiti. Guyyaa kana akka isaa dargaggoon inni baratu barnoota dhaabee inni hojjetu hojii dhaabee akka inni hiriira nagaa kana irratti argamu gochaan yookiin tattaaffiin godhamaa ture himameera. Kaka'umsi karaa dargaggoo mul'atu maal fakkaata? Galatoma akkuma amma biifiriittee hojiin qindaa'inaan baay'een gaggeeffamaa jira. Kaka'umsi keessattuu dargaggootii agarsiisaa jiran baay'ee kan nama jajjabeessuudha, kan namallee caalaatti kakaasaa jirudha. Maaliif akkuma hojii kanatti jalqabneen koree yeroo dhaabne waldaa keenya keessatti jechaadha. Koree dhaabbataa jirutti daballee koree hawaasa Oromoo Washington DC hojiillee waliin taanee koree addaa kan biraa dhaabne taaskii adda addaatiif asaanii wal goonee jirra jechaan. Kanarratti mishiniin yookiin immoo hojii adda addaa kun waliirree namni tokko yoo xiqqaate nama shan akka kontaaktii jiru neetwoorkii akkasii uumnee isaan socho'aa ture miseensota waldaa keenyaa. Haala kanaan nama baay'ee kun namni even isteetaan ala isteeta Washington DC, Maryland, Virginiaadha waldaan keenya kan hammatu isteetota adii kana. Kana kanallee dhufuudhaaf isteetota adda addaarraa bilbilaa jiru. Akkaataatti dhufanii haala qubannaa isaa yeroo wal hiriira nagaa sanaa wanta akkasiidhaaf qunnamtii adda addaa gochaa jirra. Deebiin uummata keenya hawaasa keenya bal'aarraa argamaa jiru kan baay'ee nama jajjabeessuuf hawaasi keenya mirga isaaf hagam akka falmachuuf hamleensaa kaka'aa jiru mallattoo gaarii tokko argaa jirra torbaan lamaan darban kana keessa jechaan. Kanaaf baay'ee nama jajjabeessa qophiin jiru. Haala kanaanis sagantaan hin baafanne waa'ee qindoominaa keessatti dabalee wanta ibsuu barbaadu karoora inni baafannu karoora hiriira nagaan duraa guyyaa hiriiraa fi hiriira nagaan boodaa inni feesiidhaan keenye hiriira nagaan dura wanta hojjetaa jirru wanna hamma Dr. Dastaa fi biiftuun ibsanidha. Guyyaa hiriira nagaas akkasuma wanta dhiyaatu qophaa'essaa turre. Asiin booda waldaan walgargaarsa dargaggoota Oromoo addatti sagantaa adda akka qabullee beeksisnee jirra. Miidiyoota Oromoo adda addaa irratti akka Yaanki.com, Gadaa.com, miidiyaalee Oromoo adda addaa irratti iddoo televiziyoonii Kanaadaa Torontoo irraa darbuun beeksisnee jirra. Dargaggoota yeroo sana guyyaa kana walitti qaban illee foorumii akka qabaannu galgala kanatti geettugeegaree akka qabaachuuf karoorfamee jiru ibsinee jirra. Haala kanaan jira jechaadha. Deebiin itti deemaa jira. Oh, baay'ee gaariidha. Gaaffiin kun itti aanu Dr. Dastaa bira ilaallata. Dr. Dastaa baroota 21 darbaniif Oromoon hiriira nagaa adeemsisaa jira. Wayyaanis balaaleffachaa ture. Inni kun akkamiin isa darban jarreen hiriirota nagaa darban irraati adda taha? Maaltu adda isa godha? Ishi fayyata yobbo Israa'el egaa inni kun hiriirri nuti amma godhaa jirru kun isa kanaan dura waggaa dheeraadhaaf gochaa ture irraatii kan adda godhu yeroo ammaa kanatti mootummaa wayyaanee miidhaa fi daba inni Oromoo irratti gochaa jiru akkaataa nuti hiriira kana qopheessinu adda akka godha jedheeni fudhadha. Kanaaf fakkeenya kennuudhaaf miidhaa fi hidhaa ajjeechaa adda addaa godhamaa turan fuunee waggaa ilaallu yeroo ammaa hiriira qophaa jirru kana isa kanaan dura godhamee ol inni isaa qobaatti ilaalamee akka ta'u kan godhan fakkeenya adda addaa tokko yoo fudhachuu barbaade baruma 2012 keessa Oromoo irratti kan ta'an waan adda addaa yoo fudhannee bara 2012 keessa hoggantoota Oromoo baay'ee isaanii hidhaatti kan namoota beekaman keessatti warra akka Baqqalee Garbaa, Olbaanaa Leellisaa fi namoota hundumaa hidhaa keessa turanii yeroo dhiyoo keessatti immoo yeroo darbe baruma kana keessa murtii haqaa hin qabneen
waggaa dheeraadhaaf hidhaan itti murtaa'uusaa. Hambira baruma 2012 keessa yoo fudhannee akkuma hundumni keenya beeku waggaa waggaatti Oromoon ayyaana Irreechaa ni ayyaaneffataa. La Oromoo baay'een dargaggoon lafa ayyaana kana irreeffatanitti Bishoftuudhaati namoota 200 ol ta'an Oromoo fuudhanii hidhaa keessatti naqanii hamma irraarree dubbiin isaanii otoo ilaalamiin hidhaa keessa turuu isaanii. Hambira fakkeenyuma waggaa darbe kana keessa ta'an yoo fudhannee Oromoo amantii Islaamaa hordofanii Arsii keessatti masgiida keessaa qabanii namoonni 4 yoggaa du'anii gara namoota 200 ol kan ta'an hidhaatti namanii hidhaa keessa akka jiran ammaarqaasitti fufee akka jiru namoonni baay'een hidhamaa akka jiran. Kanumarraan yoo fudhanne biraa Oromoon qotee bulaan Oromoon lafa isaa fi mana isaa keessaatti ba'ee akka deemuu fi lafni isaa immoo namoota alaatti gurguramaa akka jiru. Kanaaf qotee bulaan har'a lafa jiraatuu fi lafa qotatee ittiin buluu fi lafa horii isaatti horsiisatu qabee rakkachaa akka jiru hundumni keenya ni beekna. Yeroodhuma waggaa isa haaraa amma qabanne jiru kana keessatti irree isa kanaan dura bartoota Oromoo rakkina adda addaa yeroo dheeraadhaaf jalqabee irratti ta'aa ture hundumti keenya hin yaadanna. Waggaa haaraa amma jalqabne kana keessatti irree ja'a kan hin finnee bartootonni Oromoo Finfinnee kiiloo 4 jiranii maqaa Oromummaa waan dubbataniif mirga Oromummaa duwwaa waan haasa'aniif namoonni 100 ol kan ta'an hidhaatti nam'anii akka jiranii hundumni keenya ni beekna. Egaa kanaaf kana kan fakkaatanii har'a dhaga'uu fi odeessuun sarree garmalee kan namatti ulfaatu miidhaa gadheetu Oromoo irratti godhamaa jira. Kanaaf odeessamee fituun hin danda'amu. Kanaaf kana kan fakkaatan kuni hiriira amma goonu kana addaan akka goonu addaan akka qopheessinu nu godheera. Kanaaf egaa kanaaf osaa hawaasa Oromoo Washington DC wajjin waldaa dargaggoo wajjin walii gallee yeroo dheeraaf irratti kan hojjechaa turre. Kanaaf egaa wanta kana akka amantii kootti erga kanarratti jalqabnee halkanii guyyaa irratti hojjennaa akkuma buloonni dubbatanii websaayitii adda addaa irratti dabarsineerraa naannoo Washingtonii kan jiraniif Washington keessa kan jiran hawaasonni hundumtuu qanii gaafasiitti ayyama fudhatanii akka isaan argaman gooneerraa. Kanaaf waan gochaa ture kana faana bu'ee namoonni baay'inaan nu ba'anii hundumti namaa Oromoo kan ta'e rakkina har'a biyya Itoophiyaa keessatti Oromoo irratti godhamaa jiru kana itti dhaga'amee qanii kanatti ba'uu akka danda'u amantii koo waan ta'eef wanta kanaan dura godhamaa turraatii adda godha jedheetanii fudhadha. Gaariidha Dr. Dastaa baay'een sin galateeffadha. Meegaa shamarree biiftuu yaaduma kanarratti baroota 21 darbaniif Oromoon hiriira nagaa adeemsisaa jira. Adeemsa nagaas adeemsisaa ture. Inni ammaa inni alanaa isa kaaniif isa darbanirraati akkamiin adda ta'amee yaada kennuu ibsita? Ani baay'ee isaa gaajadaniiru Dr. Dastaan bal'inaan ibsanii wanta addaa waan dabaluu jira jedheen yaadu garuu haalli isaayyuu jechuun akkuma baruma baraan ta'aa jira cuuccaan Oromoo baruma baraan keessaayyuu ni baranaamu seeraa ala balleessaa malee uummanni Oromoo hidhamuunsa ittuma caalaa deeme ittuma warri mana hidhaa keessa jiran harka 90 caalu olii uummatuma Oromooti. Sababiin isaa Oromoo ta'uudha sababi biraa dhabeera uummanni keenya mana hidhaa galuuf uumaa sababa biraa dhabaniiruudha. Kanaafuu kuni baay'ee wanta dhaabbachuun irra jiru. Nuti wanta kun akka mootummaan biyya kanaa yookiin mootummoolee gurguddoonni akka nu iyyatanii nutis iyyannee akka
dhaabachuun irra jiru wanta ibsachuu qabna jedheen yaada. Kun immoo namni isaa uummanni keenya sirriitti dhaga'uu qaba, dhimma isaatti sirriitti bobba'uu qaba. Wanti kun wanta itti fufuun irra jiru miti. Kanaafuu cimnee himachuu qabna. Kanaafuu kuni adda isa godhaan jedha. Gaariidha. Galatoomii gaaffii gosataan dargaggoo Abbabee Tanaafan dhiyeessaa. Oromoon biyya ambaa jiru marti rakkoo Oromiyaa keessa jiru keessumaayyuu dargaggooti hagam gadi fageenyaan rakkoo kana hubatu jettanii yaaddu? Akka isaan dhiiticha mirga dhala namaa amma gahaa jiru hubataniif yoo maaltu tahaa jira? Maaltu hojjetamaas immoo jira? Guddaa galatoomii. Dargaggoonni Oromoo yeroo ammaa keessattuu biyya alaa kanatti kan baqatee sababa adda addaatiin alatti yaa'aa jiru kun sababuma miidhaa biyya isaa keessatti biyya abbaa isaa irratti qe'ee abbaa isaa irratti jiraachuu dadhabeef innas yaa'aa jiru. Kaanetti haala amanuuf nama rakkisuun dargaggeessi garmalee bakkeetti yaa'aa jira. Bakka abbaa keenyaa qulla afaa jira. Kun kan nutti mul'isu hacuuccaa gidiraa miidhaa reebicha hidhaa kanarraa isa hafee dhufuudhaaf yaa'aa jira jechaadha. Kanaaf harki caalaan keessattuu yoon miseensota waldaa keenyaa akka fakkeenyaatti fudde harki 90 ol miidhaa kanarraa kan bararamee hafedha. Kan isa keessa darbee dhufudha. Kanaaf Natna saati sagalee lafee saati sagalee itti dhaga'amaa jira. Obbolooti keenya akka sa'aa qalaman, hidhaman, reebaman, harcaman. Kanaaf ragaa yookiin ibsa nama gara biraarraa wanta eeggatan miti jechuudha. Wanta keessa darbanii miidhaa kana keessa faakaa asgaan wanta ta'eef. Isaaniyyuu karaa adda addaa ibsa adda addaa kennaa turan miseensoti keenya. Waldaan keenya illee kaayyoon isaa haala kanaan dargaggoon hidhamee dhufu miidhaa hagana hin jedhamne kana keessa kan dhamatee dhufe kana akkamittiin baraarra akkamittiin hamilee isaa kaasnee Oromoo ga'aa goonee sirroomsinaadha. Mootoon keenya dargaggoon Oromoo irree uummata isaatiiti kan jedhu deebisnee akka inni hamileen isaa akka tuqamnetti qabneef jabeessuu wal jajjabeessuu uummata keenyas jabeessinee humna ta'uufidha uummata keenyaaf. Warreen haala akkasiitiin miidhamaa turanii miidhamaa jiraniif immoo haala adda addaatiin keessattuu dargaggoon waldaan keenya karoora adda addaa babbaafatee sagalee isaanii dhageessisuu fi addunyaa irratti mirga sadarkaa addunyaa irratti Universal Declaration of Human Rights akkasumas Constitution Amerikaa mirga bu'uuraa kan dhala namaa kabachiisu kana hubannoo wal qabsiisuu akkasumas immoo mirgi uummata keenyaa akka kabajamu uummata keenya illee mirga sanaan akka falmatu wal beeksisuu darbinee immoo gargaarsa adda addaa walii gochuudhaan wal gargaaruudhaan sochii adda addaa moonaa turre akka waldaatti miti biyya keenya keessatti illee haala nuti uummata keenya gargaarru tureeraa jechaadha. Gara fuulduraattis uummata keenya biyya keessa jiru qofa otoo hin taane uummata keenya hacuuccaa fi gidiraa bittaa garmalee irratti damboobee jiru kana baqatee biyya ormaa biyya kan ollaa akka Somaaliyaa, Yemen, Jibuutii, Keeniyaa, Sudaan keessatti roorroo biraa argaa jiraniif illee akkamittiin qindeessine uummata keenya kanaaf ga'uu dandeenya haala jedhuun itti socho'aa jirra. Karoorri keenya illee gara fuulduraatti kanaa jechaadha. Gaariidha. Dr. Dastaa yaada kana irratti naa dabalaati. Koominitiin yookiin immoo hawaasi isin geggeessitan dargaggoota keessumaayyuu ijoollee asitti dhalatanii biyya kana jiraatan yookiin biyya United States keessa jiraatan rakkoon biyya keessaa gadi fageenyaan akka isaan hubatan koominitiin maal hojjechaa jira?
fayyaa ta'e Booshaayil egaa akkuma balaan dubbatanii ajjechaan hidhaan reebbaa fi waan adda addaa waggaa 20 oliif Oromoo irratti ta'aa turanii namni hubanne hin jiru. Ijoolleen naannoo kanatti dhalatanii guddachaa jiranis kan akka hubatanii fi waan adda addaa gochaa turre ammas gochaa jirra. Keessuma keessaa dargaggoonni akka Waashingtan DC naannoo jiranii waan isaan hojjechaa jiran baay'ee kan nama gammachiisu kan nama jajjabeessudha. Dargaggoonni kunis immoo aadaa Oromoo osoo irraanfatiin sanas baranii miidhaa har'a Oromoo irratti ta'us akka isaan baranii fi akeeka qabna godhachaas turre mana Waashingtan qabna achi keessatti barumsa barsiisuuf kan hundumaa itti himuuf akka isaan barachaa deeman gochuudhaaf akeeka baasnee irratti hojjechaa jirra. Waashingtan DC keessatti dargaggoonni qophaa'anii jiran waan isaan nu gaafatan hundumaa wajjiniin hojjechuudhaan akka isaan jajjabaatan jajjabina guddaa kennaafii jirra. Keessuma keessaa akka fakkeenyaatti kan fudhadhu amma erguma waa'ee hiriira kanaa jalqabnee dargaggoo Waashingtan DC jiru kana wajjiniin baay'ee hojjechaa jirra. Baay'ee nama jajjabeessaa jira. Waan hojjetamaa jiru waan nama jajjabeessoo ta'uyyuu ganaa waan irratti hojjetamu baay'eetu jira gaa dargaggoonni kuni aadaa isaanii hubatanii yeroo har'aa kanatti fi kanaan duras maaltu akka ta'aa ture akka isaanii baran keessuma keessaa dargaggoonni biyya kanatti dhalatanii guddachaa jiranii akeeka qabnaa namoota barsiisan filachaa jirra warra dhufanii barachuun isaan irra jiru akkaataa sanitti dhufoon irra jiru warratti himaa jirra akeeka akkasii qabna. Baay'ee gaariidha. Gaariidha gaati. Gaaffiin kun itti aanu shamarree biiftuu laallataa situ nu deebisa jechuudha. Oromoon biyya jiru gaati akkuma beekamu amantii fi ilaalcha siyaasaan osoo hin taane oromummaa isaatiin hidhama. Oromummaa isaatiin reebama. Oromummaa isaatiin ajjeefama. Kanumaan qe'ee irraallee buqqaha. Oromoon biyya ambaa jiru hoo garaagarummaa jiran lafa kaa'ee dhimma kanarratti akka Oromootti wal cina dhaabbatee diina isaan mormuuf hagam qophiidha. Qophaa wanti kun egaa Oromoonni haaluma jireenyaa biyya ambaa jiru wajjin walumatti qindeessee awarenessiin isaa baay'ee guddaadhaan uummanni baay'een isaa kan warri biyyaa dhufee haala adda addaatiin dhufee tokko tokko baqatee dhufee baqataan isaa baay'ataa haaluma adda addaan kan walitti asitti gurmaa'ee kanaafuu hacuuccaa biyya jiruuf sirriitti beeku wanta keessa darban yookaan maatii isaanii keessa darbanii maatii isaanii irra ga'ee aliyyuu isaan keessaa tokko kanaafuu sirriitti beeku waan irratti deddeebamee himamu miti kun seenaadhuma isaaniiti seenaadhuma Oromooti waanuma keessa darbine kanaafuu sirriitti beeku awarenessiidhuma uumuudha malee uuma beekuun jedhan. Gaariidha. Kanarratti yaadatti dabaltu qabda obbo Abbabaa? Akkuma biiftuun jette baay'inni miseensota dargaggoota amma biyya alaatti baay'ataa jiru kun yookiin qaamaan rakkoo gibiraa kana argee kan dhufe yookiin immoo maatiin isaa firri isaa riyaan isaa karaa adda addaa miidhaan uturra ga'uu argaa garaa jabina irratti raawwatamu argaa kan argeedha. Wanta kana ta'eef akka linkii paawuntiitti fayyadaa jira dargaggeessa amma dhufaa jiru kun hawaasa keenya keessatti abbootii keenya warra naannoo alaa kana yeroo dheeraadhaaf turaniif akka quunnamtii paawuntii quunnamtiitti fayyadaa jira tokkummaa uumuudhaaf jechuudha. Tokkummaan hawaasa keenya keessa jiru kan baay'ee nama gammachiisudha. Amma tokkummaa dhufaa jira, waliigaltee dhufaa jira. Kiriitiin waliin dhaga'uu, walii birmachuu, rakkina hawaasa keenyaaf dhaga'uu
baay'ee kan dabalaa dhufedha. Yeroo gabaabaaf environmentiin ture gaariin ture hundeeffama keenyaaf illee sababa kan ta'e tokko haala walqunnamtii walitti dhufeenya jabina walitti dhufeenya hawaasa keenyaa keessaa hubannoo arganne irraa akkamitti jabina keenya tokkummaa keenya jabeessuu dandeenya hundee cimaarra dhaabuu dandeenya kan jedhu gargaarsa kan walitti dhufne haala kana jabeessuudhaaf naachuraalii Oromoon jabaa haalan eksternaal ta'an karii hubachuu dadhabnu yookiin harki diinaa nu keessa galee qaawwa hin jirre nutti mul'isuudhaan uumamame malee tokkummaan keenya sibiila caalaa yeroo rakkinaatti muuxannoon biyya keessatti qaburraa yeroo rakkinaatti kan pruuvdi ta'udha. Mati keenya biyya keessa jiru rakkina akkasii keessa tokkummaadhaan dhaabatee yommuu akkas falmaa jirutti mootummaa warra janaa kun haala nu itti dhufaa jirru isa deggeruudhaaf ispiriitiin adeemsi jiru baay'ee kan namatti toluu fi kan nama jajjabeessudha. Haala gaariirra jira jedhanii hubatu. Gaariidha. Dr. Dastaa mee koominiitiidhuma keessaati akaanu waruma hooggantoota koominiitii keessaati kaasee gadi fageenyaan yommuu hawaasa keessa jirru garaagarummaa siyaasaa jiran yookiin garaagarummaa jiran lafa kaa'ee Oromoonni amantii fi ilaalcha siyaasa isaatiin osoo hin taane oromummaa isaatiin dhiibamaa ajjeefamaa reebamaa fi lafarraa duguugamaa jiru kana bira dhaabachuudhaaf hangam wal cina dhaabbachuudhaaf qophiidha. Echi baay'ee fayyaa ta'e egaa kan nuti haasa'aa jirru waa'ee mirga dhala namaati. Kanaaf ani isarratti fookasii godha. Egaa namoonni ala jirru baay'een keenya ijaa baay'ee yuunikii taanee dhalannee otoo hin ta'in carraa waaqayyo nu kenneen biyyicha keessaatti gaafa argannee nagaan jiraachaa jirra. Inni kunis egaa nuti keenya beeknaa yoggaa nuti qabbaneeffannee yoggaa qabbanaa ho'isannee lafa kutaa tokko hin taane konkolaataadhaan deemaa jirra. Garuu obbolaan keenya abbooliin keenya harmooliin keenya reebamaa jiru, hidhamaa jiru, du'aa jiru. Isa kanagaa yeroo ammaa kanatti mootummaan wayyaanee bifa adda addaatiin sila dubbachuu yaaleeraa amantiidhaan Oromoo garaagara baasuudhaan lafa isaarraa kaasanii lafa nama biraatti gurguruudhaan barataan yuunivarsiitii kan baranne gochuudhaan bifa adda addaatiin Oromoo lafarraa barreessuuf waan isaan gochaa jiran hangurraan dhaga'amuudhaaf nama sodaachisu irra ga'eera. Kanaaf egaa hawaasni Oromoo biyya alaa jiru hundumtuu dargaggoonnis ta'anii shamarran hundumtuu kana hubachuudhaan waan iddoo jiru akka qophaa'anii fi gochaan baay'eetu godhamaa jira. Hawaasa keenya keessatti yeroo yerootti waan akkasii kana kaafnee hin haasofna haasaas hin jirra. Yeroo baay'ee naannoo keenya warra jiran warra mootummaa DC government wajjinis wal agarree waan kana hin haasofne ture waan tokko tokko. Kanaaf egaa yeroo ammaa kana namoonni baay'een kana namni hin hubanne jiru. Miidhaan Oromoo irratti ta'aa jiru, wayyaaneetiin kan irratti godhamaa jiru, keessuma keessaa iddoo ga'ee akka inni jiru hubanne. Wanti biyya irratti obbolaa keenya irratti obboleettii keenya irratti haadha abbaa keenya irratti godhamaa jiru kun unurratti akka godhamaa jirutti hubannee wal bira dhaabannee tokkummaa keenya jabeessinee wal qabannee kana mootummaa ilaalanitti mootummaa Ameerikaatti mootummaa biyya addunyaarraa iddoo qabanitti himuun akka nurra jiru. Irratti hojjechaa hin jirra namoonni baay'een kan itti qophaa akka jiran nan argasi kan amana. Kanaaf egaa waan nu baasu yoo jiraate waan iddoo keenya jiru gara booddeetti hambisne haasa'aa jiru mirga dhala namaa garmalee gadhiitamee rakkina guddaa keessa jiran waa'ee Oromoo irratti haasa'aa jirra. Isa kanaaf egaa namnis kana hundumaa hubatee ka'uu akka ni danda'u amantii kooti. Hawaasni Oromoos kanuma kan fakkaateen karaa baay'ee irratti hojjechaa jira.
Baay'ee gaariidha. Mee gaaffii sattaan nutti dabarru akkuma beekamu qabata saboota ollaatiin mootummaa wayyaanee waraana leenjisee hidhachiisee bobbaasuudhaan Oromoo jumlaan ajjeesisaa jira. Wayitii ammaa kana gandootiin Oromoo Ogadeeniin daangeffaman irratti haleellaa banameen Oromoo hedduun qeerraa buqqa'ee wareegama lubbuu kafalaa jira. Oromooti biyya ambaa jiran lammii isaanii biyya keessaa dararamaa jiru cina dhaabachuudhaaf akkamiin qophaa'aa jiru, akkamiinis immoo bira dhaabbachuu danda'u jettaniitu yaada keessan ibsattu mee nuuf himaa. Dooktar isinirraa eegalu. Egaa kuni suma dubbachaa turre. Waan ta'aa jiru keessa deebi'ee dubbachuun barbaachisaa natti fakkaanne ammas maaliif waan ta'aa jiru hundumti keenya iyyuu beekna. Garuu waan rakkisaa ta'ee jiru waan Oromoon ala jiru maal gochuu qaba, maal gochuutu sarara jira isa jedhu kanadha. Kanaaf ammoo kana itti deebi'u isa kamidha waa'een hiriira keenyaa kaayyoon sanni guddaan isa kana akkuma sila dubbanne namoonni miidhaan irratti godhamee ajjeesamaa hidhamaa fi ajjeesamaa jiran wayyaaneedhaan hidhamaaf ajjeesamaa jiran kun akka ba'an kan jedhudha. Fakkiin keenya inni guddaan inni kun eenyutti dhayyannaa mootummaa Ameerikaatti himachaa jirra. Inni ammaa dubbatame kunis egaa kanuma kan ilaaludha. Waan amma yoo keessatti ta'ee jettee amantiin ta'e kuni kan garmalee nama gaddisiisudha. Kanaaf egaa Oromoon hundumtuu kanaaf qophaa'ee ka'uun akka sarara jirudha. Ani dhaamsikoonni guddaani. Kana jechuun immoo egaa kan kanaa olii Oromoo ragaa jennee kan eegnu tokkoyyuu hin jiru. Lafa isaarraa akka buqqa'u ta'aa jira. Namoonni baay'een du'aa jiru. Inni kaan hidhamaa jira. Inni kaan iddoon bu'eeyyuu hin beekamu. Isa kana nuti biyya alaatti jiraannaa kan nuti gochuu dandeenyu waan guddaan tokkotu jira. Innis immoo maa inni warri Ameerikaa keessa jirru mootummaa Ameerikaatti kana katabuunis ta'ee hiriiraan yeroo ammaa kana gaafa 25tti qophaa'ee jirutti itti iyyachuudhaaf himuudhaaf qophaa'aa jirra. Kanarratti dabarree immoo warra ilaalan hundumaa human rights violationii deemamaa jiru kana adabbiidhaan barsiisuun barbaachisaadha. Warri edda biraa jiranis addunyaarra lafa Oromoon jirutti hundumtuu kuni beekame dhugaadhuma dubbachuudhaa fi waggaa dheeraadhaaf waan Oromoo irratti ta'aa ture waan dhagaa turre yoggaa ta'u yeroo ammaa kanatti waan Oromoo irratti ta'aa jiru garuu takkaa seenaa keessattis dhaga'amees argames kan hin beekne waan ta'eef Oromoo jedhamee biyya alaa keessa kan jiraatu hundumtuu kana baree ka'uun qophaa'uun lafa barbaachisaa ta'etti dhaqee ibsuun iyyachuun dirqama Oromoo ta'uu isaanii ani dubbachuu barbaada. Nuti ala teenye gochuu dandeenyus kana duwwaadha. Kan biraa namoonni achi jiran namoonni isaanii lolaa jiru, du'aa jiru, mana isaanii dhiisanii baqachaa jiru. Nuti immoo kan nuti gochuu dandeenyu isa kana. Warri humna qaban jiru, warra akka mootummaa Ameerikaa, warra akka mootummaa Biriteen, kanaaf kana warra fakkaatanitti beeksisuudha, ibsuudha, waan jiru hundumaa katabuudha. Isa kana egaa hawaasni hundumtuu addunyaa jiru akka godhuun amantii kooti. Karaa keenya soo fudhannee kanaan duras gochaa turre State Departmentittis katabaa turre Obama Administration turre yeroo katabne jira. Human Rights Watch International Amnesty International itti waggaa katabne jira. Ammas daballee daddaballee deddeebisnee kana gochuu qabnan jedha. Gaariidha. Mee gaaffiidhuma kanarraati tun deemini maaliif amma yeroo ammaa kanatti yeroo nuti haasa'aa jirru kanatti ijoollee xixiqqoo fi dubartooti maanguddooliin Oromoo naannoo daangaa Oromiyaa biyya Oromoo keessa daangaa Ogaaden jiran hidhattoota wayyaaniin hidhachiisteen qeerraa buqqa'anii manni isaanii diigamee
dubartooti mana isaaniirraa qe'ee isaaniirraa baqatanii bosona keessa jiru. Oromoon akka inni qawwee qabu meeshaa qabu akka hiikkatu taasifamee wayyaaniin warra ollaa hidhachiistee jechuun waraana ollaa hidhachiistee Oromoolatti duulchisaa jirti. Shamarree biiftuu ummata kana bira ummata gidiramaa jiru kana bira ummata jireenyaaf lubbuu jiru gidduu jiru kana bira Oromoon inni biyya ambaa jiru akkamitti bira dhaabbachuu qaba jetta? Nuti akka biyya ambaa jiru akka barbaannetti baana waan barbaanne haasa'uu haala akka wanta dandeenyurra haalli isaa mijaataadhaan fi wal gahuudhaafis wanta garaa keenya haasa'uu katabuus danda'a. Haalli isaa nuuf baay'ee mijaataadha. Kanaafuu haala sagalee keenya baasnee dubbannu katabaanis ta'u akkas raadii gochuudhaanis ta'u miidiyaadhaanis ta'u waan hundumtuu nuuf baay'ee mijaataadha. Riisoorsiidhaanis ta'u walitti dhufnee tokkummaadhaan wal gurmeessinee karaa sagalee keenya dhageessisuu dandeenyu hundumaatiin dhageessisuu qabna. Gargaarsaanis ta'e gargaaruu qabna. Ani akka miseensa waldaa wal gargaarsa dargaggoota Oromootti waan jedhu kaayyoon keenya inni tokko wal gargaaruudha. Oromoo yeroo bal'inaas yeroo rakkinaas yeroo gammachuus walii dhaabbachuu tokkummaadhaan walii birmachuu wal barsiisuu kuni kaayyoo keenya keessaa isa tokko. Kanaafuu gargaaruuf waliin dhaabbachuu dirqama keenya jedha. Walitti dhufuu qabna, walitti iyyachuu qabna, wal gurmeessuu qabna. Warra rakkoon irra gahaa jiru diriiraman hacuuccaan irra gahaa jiruuf qaqqabuu qabna, walitti iyyachuu qabna jedha. Kunis immoo dirqama keenya. Gaariidha. Dargaggoo Abbabaa yaaduma kanarratti mee akkuma biiftuun armaan olitti dubbatte yookiin akka Dr. Dastaan dubbatanitti kun wayitii Oromoon reebamaa ajjeefamaa qeerra ari'amaa fi dubartootii fi ijoolleen Oromoo bosonatti galanii aduuf qorri itti wal jijjiiraa jiru kana Oromoon biyya ambaa jiru hiriira nagaa kana irratti argamuun dirqama Oromummaati jetta? Galatooni kun dirqama Oromummaa dirqama lammummaati hin jedhani. Maaliif utuu akkuma keenya carraa ba'uu qabaatanii kun isaan argatu keessa lammii keenya kan gubataa jiru nuu fedheeti. Mirguma keenyaa fedheetiin daareetti kanaaf diraama mootummaan abbaa irra Itoophiyaa hojjetu kun dhumaa hin qabu. Akka dhuunfaatti illee anarratti wanti ga'e jira. Wantan keessa darbee dhufe dhumaa hin qabu. Inni asitti ga'ee sadarkaa foorumii isaanii. Kanaaf diraamaa hojjetanii uummata keenya iraasii sadarkaa Oromoo dhuunfaarraa akka hawaasaatti uummata keenyaaf diraamaa qopheessanii yeroo barbaadan tiraakii keessa gashanii yeroo barbaadan yakka qopheessanii yeroo barbaadan walitti qabanii hidhanii reebanii hojjechuun mootummaa sobaan dhalatee sobaan guddatee sobaan jiraataa jiru aadaa isaati. Hidhamaa jira uummati keenya sababa kanaanii jechaadha. Uummata ba'aa Harargee keessaa qofaa miti. Ba'aa Wallaggaa keessatti illee akkasuma yeroo muraasa dura kan isaan godhan uummata ollaa Oromoo wajjin diraamaa hojjetanii umurii bittaa gabrummaa isaanii dheereffachuuf jecha uummata kana walitti naqanii ollaa isaa wajjin akka inni nagaa hin arganne godhaa turanii ammas godhaa jiru. Iddoo adda addaatti kutaa Oromoo adda addaatti miidhaan kun badiin kun nurra ga'aa jira jechaadha. Kanaaf akka dargaggootti nutillee gara fuulduraatti kan yaadnu mirga uummata keenyaa falmachuu itti dabalatee wanneen sirni mirga uummata keenyaa mirga uumamaa uummata keenyaa addunyaan kabajee itti jiraataa jiru kan nu dhorkatan
ofirraa dhaabuun dirqiidha. Dirqi nuti sadarkaa itti jireenya dhabnurra ga'uu deemaa jirra. Kanaaf falmannee hiriira duwwaa ba'uutu hin taane tokko haala ittiin ofirraa kanallee dhaabnu irratti yaaduun dirqama Oromoo ammaati jechaadha dargaggaa keessumaa. Lammati warreen miidhaa akkasii gifii akkasii irratti qooda fudhatan haala isaan itti gaafatamummaa keessa galan akkuma uummata keenya ba'aaf gala ta'uun isaanis ba'aaf gala dhorkatamuu akka qaban seeraan irratti hojjetamuun barbaachisaadha. Dhaabbileen mirga dhala namaaf falman an akka falmataa mirga dhala namaa tokkootti miseensa mirga dhala namaaf falmatu tokkoof miseensa dhaaba tokkootiin isa keessatti waa'ee kanan falmadhaa ture jechaadha. Seetota adda addaa deddeemee mirga uummata keenyaa miidhaa uummata keenya irra jiru hagam akka inni gadi fageenya qabu hagam akka inni xiyyeeffannaa addunyaa irraa dhokatee jiru dukkana keessatti hagam akka isaan nu miidhaa jiran haala danda'ameen human rights watchiif Amnesty International wajjinillee ta'anii wanna kana dhugaa kana ibsachaa turre sadarkaa itti himati warreen kana geessisan irratti himatamuu qabullee irratti hojjetamaa ture gara fuulduraatti itti fufa kun. Akka dhuunfaattis akka mootummaa sirna tokkoottis itti gaafatamummaan jalaa ba'uu akka hin qabne kan irratti hojjechuun illee dirqamaa kan irratti akka kaayyootti qabatamuu qabaa. Kun mirga dhala namaa wajjin wal qabatee kan deemudha. Gaariidha. Kanaaf uummati keenya gargaarsa kanallee haaluma kanaan itti fufuu qabaa. Uummata keenya gargaaru uummata buqqifame kanaaf illee hiyyachuun birmachuun ga'uufiin baay'ee barbaachisaadha. Gaariidha dargaggoo Abbabaa. Mee amma immoo gara Dr. Dastaatti deebi'a. Dr. Dastaa hiriira nagaa kana irratti maaltu dhiyaata? Iyyata keessanoo eenyutti dhiyeeffattu? Eenyutti laachuuf qophooftanii jirtu? Hiriira nagaa kana irratti egaa kan dhiyaatu dhaadannaa adda addaa qabnaa irratti hojjechaa jirra. Oromiffaa fi Ingiliffaadhaan qophaa'ee jira. Dhaadannoon kun waanuma irratti ammanitti hojjechaa turre. Namoonni hidhaman haa hiikamanii, Oromoon hidhame haa hiikamuu, mirgi dhala namaa haa kabajamuu kan jedhan kanaaf kana kan fakkaatan Oromiffaadhaan dhaadannoo 15 Ingiliffaadhaanis akkasuma qopheessinee jirra. Inni kun amma irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kana kan biraammoo waan warra ilaalutti kan kennamu warra komitee qindeessituutiin hunduma keenyaatiin kan qophaa'e katabamee warra State Departmentii keessaa isaan ilaalutti kan kennamu jira. Akkaataa isaanitti nurraa fudhatan egaa karaa lama. Tokkoffaan gaafa protestiidhaaf dhabnu wayiin iddoo nuti dhaabannutti dhufanii nurraa fudhatu hin dubbisnaa fi sabooddee fudhatanii deemuu yookiin immoo dhuftanii wajjinaa ta'uu dandeessu jedhanii kana kan murteessu isaanii akka kanatti qophaa'ee jira. Baay'ee gaariidha. Meegaati amma gara dargaggoof shamarran Oromoo Washington DC'tti hadeebinu gaaffiin koo inni itti haanu isuma akka darbee hojii kan wal fakkaatudha. Biiftuu siinan eegalaa dargaggoof shamarran Oromoo Washington DC hiriira kanaaf hagam qophaa'aniiru gaaf sana maal gochuuf jirtu? Dargaggoof shamarran egaa karaa waldaa keenya hundumti isaanii irratti hirmaatu hojiis responsibility adda addaa itti kennameera akkaataatti hiriira nagaa irratti waan dhaadannoolee eenyutu godhaa maayinni wanta achirratti dhaga'amuu qabu akkamitti immoo namni dargaggoof shamarranii warreen dhageenya akkamitti dhaga'u karaa akkamitti isaaniif ergaa dabarsinaa isa jedhu irratti hojjechaa amma ta'e hojjenneerra kana booddees immoo yeroonis gabaabaadha isa irratti waa'ee cimsinee hojjenna dargaggoof shamarran baay'eetu argama jedheen yaada impaaktii guddaas qaba jedheen yaada.
Baay'ee gaariidha. Dargaggoo Abbaba dargaggoof shamarran Oromoo Washington DC hiriira kanaaf hagam qophaa'anii hir'isee jedhudha gaaffiin kun kan ani biiftuuf dhiyeesse. Meesiif immoo dargaggoof shamarran Oromoo Washington DC hiriira kanarratti maal akka isaan hojjetan irraa eegda? Dargaggoo fi shamarran miseensota keenya akkasumas immoo miseensota keenya ala kan ta'an illee isteeta sadii keessa jiraatu Washington DC, Maryland fi Virginia keessa jiraatanii agammaatti neetwoorkii uummanneeni karaa miseensota keenyaa karaa quunnamtii adda addaa qabaanneen biyyaa sanatti uummata keenya hawaasa keenya wajjin hir'ummaa isaanii akka agarsiisaniif jabeessinee irratti kakaasaa informeeshinii odeeffannoo taasisan dabarsaafii jirra. Biyyaa sanatti kan eegnu baay'inaan hiriira kanarratti akka qooda fudhatan fakkii hawaasa isaanii akka ta'an hirree uummata isaanii akka ta'an akka dargaggeessi qeerroon biyya keessatti falmataa jiru nuti immoo warri nagaadhaan fayyaadhaan jiraannee hojjennee barannee as ala kana jirru yeroo fi carraa qabnu kanatti fayyadamnee kan barataa jiru barumsa isaarraa karoorsee dursee eeyyama gaafatee kan hojjetaa jiru bakka hojii isaarraa eeyyama gaafatee maatii wajjinis lafa bashannanaa gaddaas kan jiru guyyaa kanaaf kaayyoo lamni gaaffii lammii keenya hawaasa keenyaaf deebisuu akka danda'u fi dubbisnee akka itti qophoofnu akkasumas hiriira qooda fudhachuu qofa osoo hin taane hojiiwwan guyyaa kan hojjetaman ivantii guyyaa kana irratti akka qooda nu duukaa fudhatan maaliif waldaan keenya akka waldaa dargaggootti wantoonni ivantii guyyaa kana raawwataman walduraa duubaa qopheessinee jirra. Haala ittiin hawaasa keenya wajjin taanee Oromoo Koominitii fi waldaa qorannoo Oromoo wajjin taanee haala hiriira nagaa kana jabeessinee xiyyeeffannaa addunyaa mootummaa Ameerikaa argachuu dandeenyu irratti jechaadha. Kan irratti hundumtuu akka qooda fudhatu yoo qooda fudhachuun ivantii keessatti hojjechuun dadhabame lakkoofsi keenya baay'eedha. Naannoo kanatti illee Oromoo 5,000 oltu jiraataa tilmaamaan kan jedhu qabna. Kanaaf uummati keenya gamtaadhaan bahee sagalee uummata keenya hirree uummata keenya humna uummata keenya akka agarsiisu maqaa waldaa dargaggoota keenyaa illee dhaammannaa kana eegganna waldaa dargaggootaa fi hawaasa keenya irratti. Baay'ee gaariidha. Raadiyoon Hafuura Biyyaa amma gaaffii ishee asumaan xumuratti itti aansuudhaan dhaamsa isin qabdan yoo jiraateef dhaamsa isin Oromoof qabdan yoo jiraateef Dr. Dastaarraan eegalaa. Dr. Dastaa dhaamsa Oromoof qabdan jiraa? Eeyyee jira. Galatoomii. Dhaamsa nani Oromoodhaaf dhaamu yoo jiraate egaa wanta Oromoo irratti ta'aa jiru tokko tokkoon haasofneerra miidhaa guddaa daba gadheetu Oromoo irratti hojjechaa jira. Mirgi dhala Oromoo garmalee jarratee jira. Kana haasaa guddaadhaan irratti haasofneerra. Egaa kanaaf jecha Oromoon jedhu tokkoon dhaamsa koo dabarsachuu barbaada. Oromoon maksaatti kan jedhu tokko jira. Yoo abbaan iyyate wallaan dirmata jedha Oromoon. Kanaaf egaa nuti rakkina Oromoo irratti ta'aa jiru waggaa dheeraadhaaf waggaa 20 ol kan ta'e yeroo ammaa immoo gurraa ga'uudhaaf dhufee iddoo nama jibbisiise kan ga'e kana Oromoon hin hubanne hin jiru. Akkaataatti hiikasaa barbaannu irratti yaada darraayyuu haa qabaannu malee kana hundumaa namni hundumtuu hin hubata. Kanaaf hawaasa Oromoo nama ta'e Washington DC kan jiru. Akka odeeffannoo qabnutti Oromoon naannoo Washington DC jiru jechuun Maryland Virginia keessa duwwaa gara 10,000 ta'a kan jedhu kan qabnu. Kanaaf namoonni kun hundumtuu waan odeessamaa ture kana waan haasa'amaa jiru kana waa'ee hiriira kana websaayitii adda addaa irratti dabarsaa ture kana hubachuudhaanii hiriira kana irratti akka nu ba'anii
adaraa kan jedhu dhaamsa koo dabarsaa. Inni kunis immoo keessuma keessaa hawaasa Oromoo Washington DC naannoo ishee kan jiraatan Maryland fi Virginia akkasumas immoo ollaa keenya kan ta'an Pennsylvania, New Jersey fi New York keessa kan jiraatan Oromoonni hundumtuu hiriira kanarratti dhufanii akka nu wajjin hirmaatanii dhaamsan dabarsaa fi inni kunis maaliif hojiin akkuma jedhee tokkummaa keenya jabeessannee wal qabannee baay'annee fuuldura State Departmentii sana keessatti Oromummaa keenya yoo barsiifne akka amantii kootti mootummaan Ameerikaa iyyata keenya dhaga'ee fala barbaaduu danda'a kan jedhu amantiin qaba. Baay'inni keenya gaafas achitti argamu mootummaa Ameerikaa duwwaa otoo ta'in mootummaa wayyaanee ajjechaa fi hidhaa hammarraa Oromoo irratti gochaa turerraatii dhaabbatee uf gaafatee waan gochuun isarra jiru gochuu danda'a kan jedhu amantiin qaba. Inni kun egaa kan inni hundaa'u namoonni Oromoo taatan ta'ee Waashington naannoo isaa jiraatuuf ollaa jiraatu hundumtuu ergaa dabarsaa jiru kana dhaga'ee achirratti yoo argamedha adaraa kan jedhu kanuman dabarsaa fayyaa ta'e. Gaariidha itti aansuudhaan carraa kana shamarree biiftuufan kennaa. Shamarree biiftuu dhaamsi ati Oromoof qabdu yoo jiraateef ammaan itti fufuu dandeessa? Dhaamsi koonis akkuma Dr. Dastaan jedhanii yeroo deebi'u yoo ta'e malee jedhaniiru garuu koottaa Oromoo sagalee keenya haa baafannu warra sagalee dhabeef sagalee haa taanu warra rakkinni hacuucaanitti baay'ate warra sagalee isaanii baafachuuf hin dandeenyeef koottaa sagalee haa taanuun jedha. Kun immoo Washington irra warra jiran Washington, Virginia, Maryland duwwaatu hin ta'in bakka biraaf warra jirtan isinis immoo namoota beektanitti akka dabarsitan walitti gurmoofnee tokkummaadhaan sagalee keenya haa dabarsannu jedha. Kanarraa dhaamsi koo. Gaariidha galatoomii. Abbaba yaada kanarratti gaamee dhumarratti yoo yaadi yookiin dhaamsi ati Oromoodhaaf qabdu hoo jiraateef itti fufuu dandeessa? Galatoomii wanta dhumarratti si barbaadu akka dhaamsaattis jecha gootichi keenya Baqqalaa Garbaa mana murtii abbaa hirree duratti jedhee kan nama maalchine jira kan nama amilee namaa garmalee kaasu dargaggoota keenyallee asitti haalan nama namni sammuu ni jijjiire uummata kootiin falmachuu kootti amboonaa jedhe eeyyamas ifamas bakka itti gaafatu asitti jedhee legitimacy dhoowwe isaaniif illee jechaadha mana murtii isaaniillee kanaan hundumti keenya barnoota guddaadha nuuf Oromoo ala jirus mana jirus waliin galatti yeroof beekumsa kennuu akka qabnu akka hin qabnellee nu barsiisee jechaadha hundumti warrasii kana uummate hojii yeroo muraasaati Oromoon maalummaa isaa qabachiisuu Oromoon kanaan jabaatee tokko ta'ee mirga isaaf akka inni dhaabbachuu qabuun jala muree ibsachuu barbaada. Akka Oromootti immoo Oromoon keessattuu ala jirru kun garaagarummaa maayina ta'an garaagarummaa gadaantu xixiqqoo ta'an madilfaa gochuurra tokkummaa ani Oromoo ta'een gara haadha koo keessaa dhalatte garaagarummaan amantii garaagarummaan siyaasaa garaagarummaan ilaalchaa tokkummaa keenya booressuu hin qabdu. Tokkummaadhaan dura akka Oromummaatti akka maalummaa keenyaatti namatti roorrisaa jiru miidhaa jiru ajjeesaa jiru dura dhaabbachuun dirqamaa tokkummaadhaan waamicha waldaaleen sadan kun dhiyeessaniif deebii gahaa akka nu kennan bantaadhaan tokkummaadhaan ba'anii baay'inaan akka sagalee keenya dhageessifannuuf kabajaan hawaasa keenya naannoo kana seera biraas ta'uu danda'an kan jiraatan akka dhufaniif dhaammannaa galatooma. Gaariidha galatoomaa isinillee.
Dr. Dastaa Yaabasaa durataa boordii hawaasa Oromoo Washington DC akkasumas dargaggoo Abbabaa Itaanaa durataa waldaa walgargaarsa dargaggoota Oromoo Washington DC akkasumas shamarree biiftuu maaramee miseensa waldaa walgargaarsa dargaggoota Oromoo Washington DC sadan keessaniyyuu gaaffii raadiyoo afuura biyyaa fudhattanii deebii quubsaa nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo afuura biyyaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedha nagaan. Arraa kana nuu kennitee ergaa keenya akka dabarsinu nuu gochuu keedhaaf galanni guddaan siif haa ta'u hojii guddaa hojjechaa jirta jabaadhu jedha fayyaa ta'e. Lafenda bajar warega muda bare dijira birkana aga falmanna limona irrenu tayyara Hamilenu chapse kharanum debisu Rabile summa igana malifsu falmatan lakisu Idami ajechan hamilenu chapse kharanum debisu Rabile summa igana malifsu falmatan lakisu Gabrumma jalat Oromoni sasu Hamma bili summa Kura siransu Kabitifan Tufi aches Lamenu jiraj Ubate babay Ubamin debisu Agafal manna limona Irrenu tayyarab Numosisi nuwala bomsi Irrenu tayyarab Numosisi nuwala bomsi Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo afuura biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.